Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Video haalan barbaachisaa ta'eef akkasuma kan namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiran takka isinii qabadhee dhufeen jira. Imma public watch hour yookaan immoo YouTube watch hour namarraa bitachuu yookaan immoo maallaqaan guuttachuun rakkina ni qaba gaaffii jedhu namoota baay'een na gaafataa turan. Deebii isaa kan waliin ilaallu taha namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha akkuma hundi keessan beeytan egaa YouTubein subscribe 1000 sa'aatii 4,000 namarra barbaadaa jechuudha. Sa'aatii 4,000 jechuun gara daqiiqaa 200 wahii taha. Kanaafuu sa'aatii bitachuun kun inni tahamoo hin tahu isa jedhu irratti bal'inaan dubbannaa jechuudha. Akkasuma dhimma invalid traffic wal qabate. Invalid traffic kun irra caalaan isaa dhimma beeksisaatii fi beeksisa yookaan immoo akka maallaqa bareechee lakkaa'u jedhanii namoota dhimma adda addaatiin bareechanii taphachiisan jechuudha. Haa ta'u malee invalid traffic gara viidiyoo yeroo mara taphachiisuu yookaan playlistii taphachiisuu waliin yeroo ilaallu friend or contacts letting playlist for your video run all day dhimma jedhuun achi keessattis wal qabatee jira jechuudha. Haa ta'u malee gara biraatii yoo ilaallee websaayitiin officially YouTubein eeyyama godhee fi jennaan sa'aatii gurguranus ni jiru jechuudha. Kanaafuu hiriyoonni keessan isinii taphachiisuuniif YouTube sa'aatii bituun tokkichuma. Kana jechuun namoonni tokko tokko yeroo sa'aatii taphachiisan VPN kijibaa adda addaa fayyadanii sa'aatii kijibaa gootu. Warra dhugaan isinii taphachiisurraa sa'aatii bitachuun rakkina hin qabu jechuudha. Akkasuma kan eeyyamamaa tahee sa'aatii haga 500tti bitachuudha ka eeyyamamee jiru jechuudha. Sa'aatii kijibaan guutameef dhugaan guutamee haala kamiin beekuu dandeenya isa jedhu irratti waliin ilaaluu dandeenya. Maaliif sirriitti beekuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun daqiiqaa 10 wayii viewun isaa 1,000. Viewun isaa erga 1,000 tahee sa'aatii gadabii inni irra darbuu hin qabnetu jira jechuudha. Dhibbaaf dhibbatti namni guutuu viidiyoo kana daawwatu hin jiru. Haa ta'u malee viidiyoo daqiiqaa 10 namni 1,000 yoo ilaale kana jechuun daqiiqaa 10,000 jechuudha. Daqiiqaan 10,000 immoo yeroo gara sa'aatiitti deebi'u sa'aatii 166 plus minus ta'a. Kana jechuun sa'aatiin isaa kanaa ol ta'uu hin qabu jechuudha. Osoma guutuu daawwatame namni guutuu daawwatu hin jiru. Haa ta'u malee osoma namni guutuu daawwate sa'aatiin isaa dhufee 160 bira darbuu hin qabu jechuudha viidiyoon daqiiqaa 10. Kanaafuu viidiyoo keessan sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Viidiyoochi daqiiqaa 8 yoo ta'e yoo namni 100 view 100 qabaate daqiiqaa 8 sana nama 100 baay'isu sanaan booda daqiiqaa 60 yeroo hirtan sa'aatii isaa argachuu dandeessu. Sa'aatiin isaa guutuu silaa hin daawwatamu sanaa gad tahee argamuu qaba jechuudha. Garuu daqiiqaan viidiyoochaa xiqqaa ta'ee viewunis xiqqoo ta'ee yoo sa'aatiin irra guddate kijibaan hannaan dhufe guyyaa tokko gaafa moonii isinirraa kaase sa'aatii sana deebisanii guutuun falatahaa jechuudha. Akkasuma sa'aatichi guyyaa guyyaadhaan isinirraa hirrataa deemaa jechuudha. Jarachi kijibaan itti dabalu YouTubein immoo asirra isinirraa kaasaa deemaa jechuudha. Kanaafuu akka jarri seeraan isinii taphachiisan gaafachuuni. Yoo seeraan isinii taphachiisanii daqiiqaan viidiyoochaatiif sa'aatichi sirriitti view wajjin wal simata taanaan sa'aatii bitachuun waa tokko rakkinni inni qabu hin jiru sirriittis moonii tahuu dandeessu jechuudha YouTube irratti. Sa'aatichi immoo akka inni sirriitti adeemuuf viidiyoo duuka maxxansaa yookaan immoo laayivii seenaa viidiyoon isin maxxansitan guyyaa guyyaarraa guyyaa lama viidiyoo maxxansitu taana sa'aatiin sun orijinaaluma taha akkasuma kan inni isinii lakkaa'ullee viiwudhumaa wajjin deemaa jechuudha. Maaliif haaraa maxxansaa jirtu namoonni adda addaa irra tuqaa jiru sanuma qofa hin tahu jechuudha. Katabacheeffamaa jiru qofa hin tahu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo haaraa maxxansaa guuttachuu qabdu jechuudha. Yoo dadhabdanii bakki isinii mijachuu dhabe viidiyoo hojjechuu dadhabdan. Garuu viidiyoo haaraa guyyaa guyyaadhaan dhimma yeroo irratti haala yeroo irratti viidiyoo haaraa tambanalii bareedaadhaan haala nama hawwatuun mata duree bareedaadhaan yeroodhaan viidiyoocha yoo maxxansaa deemtan YouTubein ofiifuu chaanaalii keessan isinii beeksisaa deema. Sa'aatiin isaa ofiin isinii guddataa deema. Subscribe'inis kadhaa malee dhufuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu inni guddaan tambanalii bareedaa irratti hojjechaa akkasuma viidiyoo bareedaa keessattuu jalqaba viidiyoo sana miidhagsitanii viidiyoo babbareedaa irratti hojjetaa yoo deemtan YouTubein ofiifuu sa'aatii keessan chaanaalii keessan isinii guddisaa deemaa jechuudha. Maaliif jalqabni viidiyoochaa yoo bareedaa ta'e namni daqiiqaa haga ta'eef ni daawwata jechuudha. Yeroo namni daqiiqaa haga ta'eef jalqaba viidiyoo keessanii daqiiqaa 2-3 yeroo inni daawwatu recommendationinis akkasuma YouTube bira dabalaa dhufaa jechuudha. Kana jechuun watch houriin keessan ol deemuu malee wanni inni gadi bu'uuf hin jiru jechuudha. Yeroo kijibaan
taphachiifame garuu sa'aatiin sun irraa hirrataa dabala keessattuu viidiyoo maxxansaan jirtan taanan sa'aatiin sun gadi bu'aa ol kahaa jechuudha. Kana jechuun namni kun viidiyoo haaraa maxxansaan jiru sa'aatiin isaa haala kamiin ol dabalaa jira isa jedhu irratti xiyyeeffatee chaanaalii keessan sakatta'uutti kahaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo haga dandeessanii guyyaarraa maxxansu namni isinii taphachiisus pileeylistii adda addaa walitti hidhuudhaan isinii taphachiisaa deema waachaa horiin keessan ol guddataa deema jechuudha. Kanaafuu viidiyoo maxxansuurraa dhaabbachuu hin qabdanu haga isinii dandahame yeroo viidiyoo maxxansitan suuraa bareedaa irra keessanii tambinalii bareedaa fuula dura kaahuudhaan akkasuma mata duree bareedaa irratti filachuudhaan jalqaba viidiyoo keessanii keessattuu haga daqiiqaa 1-2 akka nama hawwatu gochuudhaan irratti dalaguu qabdu jechuudha. Sanaan ala waachaa horii 4,000 guuttachuun ni ulfaataa jechuudha. Kanaafuu daddaftanii viidiyoo babbareedaa irratti hojjechuudhaan akkasuma tambinalii irratti bareechitanii hojjechuudhaan mata duree bareedaa irratti barreeffachuudhaan viidiyoo keessan tartiiba itti hortanii yeroodhaan viidiyoocha sa'aatii namni daawwachuu danda'u irratti akka yuutuubii reekoomandi isinii godhuuf viidiyoo keessan guyyaadhaan guyyaa lamaan viidiyoo keessan maxxansaa sa'aatii wal fakkaataa irratti yoo pileeylistii taphachiiftan yookaan immoo yoo namni isinii guute maallaqaan bittan rakkina hin qabu jechuudha. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.